Addunyaan guutuuni qaala'insa jireenya biyya keenya qofa osoo hin tahini warri waa bitus waa gurgurullee beenzilaa fi nadaajii konkolaachisummaan hamma dhabame jechuudha. Imalli lukaa akkasuma mutuyyuu baay'ee yaadaa fi walumaa galatti rabbiin rahmata fi waa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Asham harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jira jirtu sinin jedha. Viidiyoo ani yeroo ofii foraabu duraaniin wanna irra kaadhee foraaba ture na jalaa cabe sinii galee na jalaa cabe kanaaf hin binne haga gabbee bitu addunyaan iida akkasuma muutuyyuu anis iidara waan tureefi kanaaf hagasi kaameraa hamma dhumaa ofitti dhiyeessee jechuudha. Namni umrazaanin haga dhumaa ilaaluu barbaadanillee akkasuma muutuyyuu waan adda addaa fakkeenyaaf maasha Allah waluma hundaahuyyuu kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jira jirtu osoo waliin qoodin amantiif kutaan jedhee jira. Deebi'ee dhufee jira alhamdulillahi rabbil alamin. Akkaataan ani itti dhufe har'a wanni sirriitti isin hubachiisuu barbaadu biyya keenya keessatti haga jechuun konkolaataan xiqqoo nutti ulfaataa jirudha. Meeshaa walii gaffe'uus tahee akkasuma mootuyyuu imalaaf walii gaddeemu nadaajii beenzila akkas waan baay'eetu jira. Haa hundaafuu addunyaa guutuudha biyya keenya qofa osoo hin tahin homaa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef du'aayii kadhachuudhaan rabbiin ibidda kahee haa qabbaneessu rabbiin waan hundaayyuu nu haa laaffisu jecha. Warri meeshaa biraa qabdanii namoonni jarjaran qofti osoo hin tahin warri tasgabbiidhaan taa'aa jirtanillee meeshaa keessan akka fudhattan abdiin qaba. Gaafii yookiin ammoo yaada namoota hedduun irraa eeganidha. Ramadaana booda meeshaan inni waddadamoo gatiin isaa gadi bu'a warri jettan harkaan waan qabataa jiruu fi bilbila kiyya agadhuma ofii siisee isinitti taasisaara. Meeshaan silaa zahmaa iidaa san argitanii yookaan waasanirraa yoo xiqqoo ramadaanni bu'ee jedhee uumaa silaa xiqqoo gassiqa ture. Walaakiin amma sababa meeshaan alaa galuu dadhabamaa jiruu fi bararaan biyyoota tokko tokko malee ni ajaa'iba. Dhiyoo kana akkuma beekamu jechuudha inshallah alhamdulillah shawaalii kana Dubaay deema ture isinii galee abaawwatii fi rakabootii fiduuf. Garuu ammootuyyuu maaltu na mudate Suudi Arabiyaa Yamanii qofa jechuudha bararaan ka jiru yoo dhaqee gaafadhu biiroo. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isinii wanni gochuu qabdanii ijoolleen keenya warri biyya Arabaa jirtan biyyoota akkas lolli jiru dhaayitiin jiru keessattan keessattuu naannaa san rabbi sinaatiisu uuma hundaa rabbi alaaffisu wanni hunduu kan rabbiitu taha kana waan ta'eef tasgabbaayaati jalqaba namni yoo fayyaa qabaatee qaamni namaa jechuudha ka ajjeesu kamiidhullee sodaadha. Yoo tasgabbii qabaatee wallee bitachuu danda'a. Yoo tasgabbii qabaatee biyya ofiitti biyya namaati gara biyya ofii galuu danda'a. Wanni hundi fayyaa irratti rarraati waan ta'eef waan hunda tura keessa itti gahuu danda'an. Garuu fayyaa alhamdulillah waan hunda caala fayyaan. Kana waan ta'eef tasgabbaa isiniin jedha. Itti aansuun ammootuyyuu waa'ee qaala'insa meeshaa irratti ammaa fi wanni ani dhibbarraa dhibbatti beeku hin jiru. Guyyaa muraasa keessatti ka amma wanni ani haaroo inni beeku kunoo tana. Dubaay hin deemuuf shawaadii tana keessaa fiizaa gaddamee jechuudha. Isinii galaa jiraa miti si shakkisiisa jedhanii bararuun hin jira hubadha. Bararuun hin jira. Ani deemee 15 keessatti waan as deebi'uut fi in shakkisiisa jedhanii bakka na sodaachisanii Suudii fi wanni sirriitti amma jiru Yamaniidha. Yamanii Suudii deemtannaan Suudii achi akkasitti kastaamaraan qabu. Yamanii illee akkasuma nama hin beeku achuma lakki jedhee mee hillaala qilleensa jedhee gattaa'e. Kana waan ta'eef hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee rabbiin waa laaffisu du'aayii nu kadhachuudhaan akkasuma muutuyyuu wama hundaa keessattuyyuu amrii kullii jabaatti rabbiin haa laaffisu jedha. Mee wanni isin gootan du'aayii walii godha. Kanaaf meeshaalee gatii isaa wajjin gatii ammaa yoo mara jabaatti jechuudha. Roobni illee deddeebi'aa keessattuu meeshaa shaashamannee jiru roobni itti deebi'ee jira. Adaamaallee guyyaa lamaan kanan roobaa har'a sa'aatii kanallee duumessa jira. Guyyaa iidaarraayyuu naannoo tokko tokko roobaa garuu Adaamaa kaleessallee roobaa ture har'allee duumessa jira. Shaashamannee ammootuyyuu
kaleessa rooban seenaa. Kanaaf akkamitti mara argitee yoo jettani ilmi namaa wal keessa isinii galee wal keessa bakka lama jiraadhaa akkasuma mootuyyuu maatiin walakkaa yoo anas jiraadhe achi maatiitu jira isinii galaa mire waan akkasiiti isinin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee wanne jechuudha hundaayyuu waan jiru wal mari'annee ani ammoo isinii hima jalqaba isin wanni gochuu qabdanii tasgabbaayaa. Fakkeenyaaf amma Dubaay na feena oo maal ilatti hin dhagaamne waan isin ajaa'ibaa irra maaliif jennaan bakka caalan fayyaa fi nagaa waan ta'eef jecha uf dhiphisuun uf cinquun hin ta'u. Kanaaf warri rakabootii barbaadan rakabootii bika Dubaay nafe na erganii jiranii rakabootiin Dubaay haga fireem 12 galee jira diizaayiniilee adda addaatiin rakabootii Dubaay namni barbaadan order godhadha. Amma nu ergi osoo hin tahin na bira ga'uuf akka guyyaa 3 gaafata. Amma Finfinnee booga'e inshallah wa ta'ala. Kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namni rakabootii Dubaay barbaadanis namni akkasuma meeshaa aadaa barbaadan wallahi wanni hundi gatiin isaa dabalee jira. Dhugaa jirtu isinitti hima jaalattan bitadha yoo jibbitan walaakin isa wanni meeshaan aadaa illee dabalee jira. Wanni hin daballe hin jiru. Amma masoobii fakkeenyaaf ijoollee wayinaa bitinaan jettee gatii masoobii yoo isinitti himee jedhe magaalota gurguddaa keessa amantanii iidaf buddeena keessa kadha waan fedhe haa ta'u naa biti jennaan qarshii 5,800 yoo jedhan masoobii bakka akkamitti jechuu danda'a bakka masoobii baay'een bareen hodhaan fi laafa hedduu jechuudha. Rabbi rahmata fi waa godhu waan akkanaati. Kanaaf yeroo baay'ee meeshaa haga takka bitannee waan bitanne seeran kaa'achuu warri argitanii yaa obboleeyyan tiyya kaayyoo jennu kaantuuf warri mana isinirraa dhiigaa jiranillee maaliif jennaaniin mana warri karaan irra bahee jedhe Shaashamannee sirri jiisaa jira waan ta'eef mee waan kana adda qabadhee isinii dhufa yaadinaatii inshaallah du'aa'ii kadhataa tumaanii rabbi isinii haa laaffisu du'aa'ii kadhaa. Rabbiin waan khayrii qaba isinii haa filatu warri tuqin irraa isinii haa qabu. Haa ta'u hundaafuu kama dura tuqame malee haarayaa miti.